Maqaan koo Nagaasaa Tasfaayeen jedhama. Kan inni irraa dhufe godina Wallaggaa Lixaa Gimbiidha. Amma kan hin jiraadhu addanaa. Waaqayyo lafa kanarratti kan inni naaf godhe kan inni dhugaa bowwaa yaada kootiiti. Haati koo yeroo baay'ee waggaa dheeraa dhukkubsataa turte. Kasumaan na jaalate ofii fata'ee dukkana keessaa na baafate gatii cubbuu koo fi fudhatee naaf jireenya laate anoo mangoonee fi akkasumaan na jaalate ofii fata'ee dukkana keessaa na baafate gatii cubbuu koo fi fudhatee naaf jireenya laate. Sana rajra dibata sana ijari apa tingkuta Yesus tu kaget di mana dan berapa Yesus kamu hai anakku aduh mana kimin beba temeko doape nagat namavlatu isafiri kennu miti kan qabenyi kennu miti kan ke ada negara aku ya nang bata dini ko nang gamadin jen gana kayo ko ba di uno le Yesus Dios kana Jesus eu gana ta jame ati Ani ijoollee beellee yeroo mana barumsaa yeroo barachaa turetti inuma dhukkuba baay'ee yaalchisaan ture. Akka carraa ta'e namni gargaaru nama kan biraa hin qabnu turre anuma gargaara ture. Baay'ee dhukkubfatti bakka yeroo takka nagaa argitan beektu mana barumsaa keessa yeroo jiru amma mana barumsaatti xumuree bahutti bakka ishee yaalchisaa barnootas barachaa kanaan bakka birriin koo mana qorichaatti dhume isa booddee achis ba'ee mana barumsaa xumuree ergan gara hojiitti dhufees illee bakka qabeenyi koo hundumtuu kan inni bahu waa isheetiif manuma qorichaattidha. Isa booddee yeroo dhiyoo tokko asitti opereeshinii taatu jedhamtee gara mana yaalaa dhuftee turte gara Laqqamtee achitti opereeshiniidhaaf geesseen ture achitti opereeshinii taatu gaafa jedhamtu opereeshinii ta'uu hin dandeessu opereeshinii taate jennaan irraa naftuu hin duuti kanaaf iyyuu akkasumatti ayyaalamtuu jedhamee ture. Isa booddee achis deebiseen galche bakka qorichuma laatanii fi teessee xinnoo immoo itti fooyyee qoricha fudhattee maal jette Mema argamni gaafudha. Waaqni ragaa kootu waa sitti immoo otuu sitti hojjechiisanii ameen. Inni isaan si balleessuuf sitti hojjechiisan xaa'oo ta'ee si lalisiisa. Akkuma socho'u kunoona laatee ayuun qaba bishaan ijoollee ormaa bakke. Barcuma kana kan naaf fudhaa jecha. Beena bishaan naaf fudhaa harkicha salaashaa sanaan. Alqullaashee.
dadhabeera mana qorichaan ittiin geessine hin jiru amma mana kootiitti bakka hin danda'amu wanta jedhe yaaleen ture isa booddee eessatti geessuun qabaan jedheen taayyaadha mana qorichaatti geesseera qorichas fudhatteetti amma ammaatti qorichi kun hin dandeenye anamma eessatti geessuun qaba jedheen taayyaadha namni addanatti fidi yaalchisii naan jedhu bakka mana addana sogeessuma jira waan ta'eef inni kanaan dura yaalaa ture ogeessumadha kanaaf si'achi mana qorichaatti hin geessu bakka yoo isheen hunduu tallee awwaaluma naa wayii jedheen kudha dhufee tokkoof callumaan jedhe. Waggaa sadii afur jirbii achi keessa kaa'uu dhaqeen feestaalii kana muun olan fuudhee dhufu feestaalii kana ol fuudhuun dadhabe. Ol fuudhee lafa kaa'ee buusoodha ta'ee qoricha ta'ee ani Buusoo? Buusoo? odaa sanyii ayilaandii kanaa tokkoon Araqee jechuuti? keessaa ol fuudhe fooliin ishee kaa'uu usoo itti keessaa ol fuudhee anama waan isaan ilaalle nadha isaa kanarratti akka biyyoo wayii ta'e isaan turaniiru fakkaate dachi keessa kaa'anii ulaa kanatti jabbiin isin hidhamti akkas ol fuudheen maa inni magaalaa asoo bishaantu ture bifa qayyarate moo ijoolleen finnaananitu hin beekin achi waaqayyo jedheeni buqqisee fooliin isaa natti hin dhufu. Udduudhuma isaa qabeena sii gadi mana kanaaf nagaadha ta'u qayyoo hamaa ta'e yoo gaarii ta'e siriin labattan gadi naqe yommuun akkasa ilaandii ol qabu seep natte hin ajaa'i maal laa ta'e mucaan tokko moo tajaajilaadhuma isumatu jirbicha ciree natte achumaan ba'uuf ka'e fakkaata kottu kottu ulaali jiru waan anasitti gannaqeen jedhe fiigaa dhufi maa inni karaa lolli xanoon jiru anoon beekuun jedhe anoo bishaan edeen gannaqeen jedhe basuma karaa mana lixanuun jiru ina jaasi usoo jedhasi maal jedhasi itti dhiiseen gasoodhaan soqee baasee hareen irra isaa bishaan ta'e kaa wanta hamaadhaaf kaa'amtu. Kudharfee irraa addanaan dhufee addanaa sagantaa baay'ee gaarii ture kadhachaa turre addanaa gaafa sana ijoolleen durbaa namni lama baqa ijoolleen reefa du'aadha jechuun hin danda'ama dhufanii addana irratti fayyan gaafa sana kudharfeedha natti fakkaata ammas naa dawwalanii baay'eetti cimeera waan ta'eef amma kottuuti fuudhii baqa duudhaaf jetti maal naan jedhanii natti himanii isa booddee baqa xinnoo ishee dhaabadheetti yaade maal gochuun qaba jedheetti yaade irratti har'aa ijoollee kana lamaan du'aa isaanii addana irratti kaase kuni haadha koo fayyisuu hin danda'a jedheen yaade addanatti fidee gaafan addanatti fidee addana kun naannoo sana fitii taa'aa turre fidee nan kadhachiise gaafa kadhatameef jedhu wanti ta'e isan kanaan dura beekurraa wanta adda ta'etu natti mul'ate maaliif kanaan dura dhukkubuma dhukkubsataa turte mana qorichaa wanti keessa yaalchisaan maal jedhaan ture inni ammaa garuu gaafa kadhatamuuf waan adda ta'e natti mul'ate maaliif addanatti gaafa dhufu wantichi hafuura kan biraadha irraa rukutamee irraa iyyee maal jedhee gaafa keessaa ba'u kunoo duguun ishee 14tti galeera amma qoricha kun sangaa akkana gurgurre sangaa akkamii gurguranii akka qoricha irratti godhanillee raajiin kadhataa fi turan gaafa sana sangaa ibsaa diimaa ta'e gurgurree qoricha irratti goone amma kana booddee akka kaleessa miti ijoolleen ishee iddoo gaarii irra ga'aa waan jiraniif kana booddee jireenyi ishee hin dabala jennee utuu jireenyi ishee hin dabalin ajjeesna jennee irratti walii gallee akka isheen duutuuf 14 duwwaa tafe eessatti nu argite akkamitti dhuftee achitti nu argite jedhanii raajiin gaafa kadhataniif akka itti irra dubbataa ture warri gaafa sana jirtanii saniitu ta'a baay'ee danatti bakka irra dubbataa ture baay'ee irra dubbataa ture afurichi anis waan hin beeku sa'aatii sanatti waaqayyo garuu na gargaare du'a sanarraa hambisee mana gaddaa akka hin taanetti waaqayyo gaddarraa nu hambisee boo'icha waan nu hambisee waaqayyoon galateeffadhaa waa isaaniitiin.